Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota badhaas moobaayil tiifa akkuma hordofaa turtanitti barumsa keenya akkuma isin beektan barumsa baay'een barsaa jira barumsa keenya kan isinirraa barattanii warrirraa barate galatoomaan jecha jiru isinillee galatoomaadha barumsa keenya barachuun isin fayyada nuti isin barsiisuun akka nama waa isin daalchiseeti jechuu kanaaf barumsatti jabaadhaa barumsaan namni fiinxa baawwamu feeteewu gaafii isin gabaanne rakkoodha isin jechuu barbaade kanaaf barumsa ajaa'ibaati kaniin qabadde isiniif deemaa jiru jechuu kan haala kanaan haara hortee kana ergan xumuree booda kana boodaas baay'ee jira akkuma beekamu muuziqaa namaas reekti isin godhaan jira appilikeeshinii isin barsiisaan jira sitiin jawwaalaa isin barsiisaan jira barumsummaan ani isin barsiisaan jirre hin jiru jeeti yaada jechuu kanaaf warreen maatii keenyan ta'een akkuma dhuftee maatii keenya dabalamteen barumsa hortee kutaa takkaffaafne lammaffaafinne sadaffaa rageenya jirra kanaaf kutaan takkaffaan eenyu kan jettaniif oromtichi meeqa dhaleedha kana erga raasoine bira dabarre oromtichi ilmaan lama dhale boronaa fi bareento dhale boronaa fi bareento borona meeqa dhale bareento meeqa dhale kana raasoine kan xumurree gama hortee isaaniitti dabarree jirraa jechuu hortee isaanii keessa ilmaan bareentoo keessa kan jirru ta'amma ilmaan bareentoo keessa eenyu fi eenyu kan jettaniif amma dura xumuugaa fi murawwaa isinii meetiin ture xumuugaa fi murawwaa barannee kan itti jiree waadaa isinii galee kan ture waadaa keessan isinii guuteen jira barumsaan isinitti deebi'eetiin jira jechuudha kanaaf waadaa akka jabaatti kan isiniif guute maaliin kan jechuu dandeessan asirratti argaa jirtan waan baay'ee jechuudha kanaaf kuni kan baratamuuf akka isin bartanii dhiiftan osoo hin ta'in akka isin bartanii dhalootaaf galaa yookaan dhaalchiftanii dhaloota barsiiftanii jechuudha. Kanaa jechuudha. Kanaaf mee barumsa keenya kan hortee kutaa sadaffaa eessarratti dhaabne kan jettaniif kutaa sadaffaa karrayyuu ilmi bareentoo meeqa dhalee kan jechuu karrayyuun ilmi bareentoo meeqa dhalee kan jechuuf karrayyuun ilmi bareentoo 12 dhalee ilmaan 12 dhalee 12 inni dhalee eenyu dullacha abbichuu gombichuu sayyuu obbo obborii jille bulaalaa mucee galaan salaalee walloo jechuu 12 walloo dhaabbata 12ffaa akkuma beekamu isinii galee hubachaa jirtanii hangam takka barumsa keenya irraa fayyadamaa jirtan mee hubachuu keessan bartanii dhaloota barsiisuudhaan kan nuti beekamu yoo dhaltanii yookaan baratanii waan baratan kana nama hin baratiniif hin qoodin faayidaan hin jiru jechuudha kanaaf dullacha abbichuu gombichuu sayyuu obbo oboorii jiilee bulaalaa mucee galaan salaalee walloo yettanii deebisuu qabdanii jechuu yeroo inni isin gaafate karrayyuu ilmi bareentoo meeqa dhalee isiniin jedhanii isin gaafatan 12 dhalee yettanii gad deebisuu qabdan 12 dhalee eenyu isaan kun matatti maqaa isaanii yaamtanii kan deebistaniif ta'a yoo baratan baradhaa barsiisaan isiniin jaa isiniif alaafisu akka hortee kan walirraa dhaalaa dhufne isiniin dabarsuuf qopheedha ammallee mee kan itti aanu tokkoffaan karrayyuu jechuu kan arrantan irra qabannee dhufe inni lammaffaan humbannaa jechuu humbanna ilmi eenyuuti humbanna ilmi bareentoo ka oromtichaati humbanna ilmi bareentoo meeqa dhale takka dhale takkittiin dhaleetun eenyu akka gaafetti yoon kan isin gaafadhu ta'e mee akkam jettanii deebistan kanaaf oromoo jecha waan akkanaa yookaan horteetee wallaaluun dhorkaadha jechuun oromoo raay mitiin jakka mataa kiyyaatti kanaaf humbanna ilmi bareentoo takka dhale innis anniyya jedhama anniyyi kunoo meeqa dhale anniyyi jedhama anniyyinoo meeqa dhale yookaan anniyya meeqa dhale anniyya torbuma meettaan 8 yeroo faatee anniyyaa heettu dhagaa hirtan na fakkaate garuu jabduu teenya bakka jabaatte nuuf jiraadhu mallee umriin dheeraa duun jaanii faatee jechuun nama jabaadha jechuudha kanaaf anniyya torba dhale yookaan anniyya torba dhalee torban inni dhale kun eenyu takka malka 2 baaboo 3 dinbii 4 bahduu yookaan biduu 5 mucii
jaha naanna'a torba kudheedhee torbaffaan jechuudha. Isinii galee jira. Barumsi kun barumsa horteeti kan galiniif gaafii komantii galanuu kaayee siif deebisna sibira jirraa sin jenna. Kanaaf mee aniyya torba dhale torban inni dhale kun eenyu? Malkaa Baaboo Dinbii Baaduu yookaan Biduu. Shanaffaan Mucii yookaan jaffaan naannaa torba kudheedheetti deebisuuf qabdan. Kanaa jechuun barumsa irraaf qabannee dhufne. Ilmaan bareentoo humbannaa fi karrayyuu meeqa dhalanii kan jedhudha jechuudha. Ilmaan bareentoo kan karrayyuun 12 dhale humbanna torba dhale dhiifama humbanna takka dhale. Humbanna takka dhale takkattiin immoo eenyu? Aniyya meeqa dhale? Torba dhale. Kanaa jechuun kanaaf kanan qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa irraan tana qophiin keenya kana fakkaataa warreen hanga qophii keenya xumuraatti nuu gituttan isinillee galatoomaa isiniin jenna. Amma qophii dhufu walitti dachaa nutti nagaatti isiniin jenna. Barumsa baay'ee silaa argattanii chaanala kana subscribe godhuudhaan jajjabeessaan isiniin jaa nagaatti.